قام فدو hojjechuun barbaadu waan haadhaaf abbaan kiyyatti qaanfatan waan abbaa manaa kiyyatti qaanfatu waan firri kiyya namni na jaalatu namni na kabajutti qaanfatu hojjechuun barbaadu addunyaa kanarratti jechuudha. TikTokiidhaan miti osoo mana kanarra gubdan miira kee seenee arraba hin taanii fi jechoota hin taanii na afaan hin bo'u. Ganamaan akkitti na guddiste haati koo na qunxuxxee na guddiste ganamaan jechuudha. Okay? Waan nangalchine keessa akka hin seenetti na guddiste. Bikka naammallee akka hin dhaabbannetti na guddiste. Singalee nama guddaa afaan akka hin haasofne na guddiste. Akka dhaggeeffadhu malee hedduu naasa'iin jettee na guddiste haati koo. Kanaaf bikka nangalchine waan nangalchine keessa xolluq jechuun feene jechuudha. Singalee osoo haadha na guddiste argitan maakiin hedduu haasofti jettan wallahi isin dhugaan isinitti aan jettummaan sila akka fayyaati jette lafee innaan suuta lafa deemu kopheen tiyyaa'u daftee dhumtuu jetti innaan suuta lafa deemu kopheen tiyyaa'u daftee dhumtuu jetti ummaa tiyyaatu jaabee kana jechuun maali namaa hojii wallalu miti jireenya isitti ummati namni takka waliin akkatti takka waliin jetteen beektu osoo harkitanii jechuudha. Asini galee gizenum tokko by the way gaafa waa arrabstan gaafa wanta ka gootan haadhaaf abbaa keessan kabajaarraa haadhaaf abbaa keessan arrabsistan warra keessan nama baalagee taate akkana baalagee siin jedhan jechuudha. Haala tantee miskiinti quraana si qaraastee qaraatii si qaraasistee sitti laffaatee quraan sitti baadhattee muka sitti cabsitee si guddistee biyya arabaa dhuftee arrabsiistaan jechuudha. TikTokii platformii kana asirra baatee silkii iPhone bitattanii qabattanii maal bakka arrabatti silkii guddaa gaafa biyyaa baatan gan akkasiin turre jechuudha. Kabajaan hundinuu nama dubbatan ምናምን akkasii baatan gaafa dhuftan arraba dheerattanii jechuudha. Warra keessanis arrabsiistan dhugaan isinitti himan gaafa namni tokko waa arrabsee haadhaaf abbaa kee arrabsama jechuudha. Anamma haadhaaf abbaan kee arrabsamu caala badeentu malee akka arrabsan waan hin feene nama arrabsuu feene namni nama arrabsu immoo haadhaaf abbaan miti zarmaanzarii keenya arrabsama jechuudha. Ofiyyoo nama arrabsite ummati nama arrabsan jechuun dandeessooti nama arrabsite namni haadhaaf abbaa keetis ilmoo keetis warra keetis walumaan xoluqsu godha jechuudha. Kabajaa haadhaaf abbaa keetii kabajaa keetillee kabajaa keessanillee warra nama arrabsuufi baay'isawee kabajaa keessanillee yoo eeggachuu dadhabdan kabajaa haadhatan ta'e tasi guddiste kabajaa abbaa kankee kasi guddisee eegi bikka isaan itti dhalatan guddataniitiin salphisina. Gaafa isin asii waa arrabstan namni silkii qabu tokko haadhaaf abbaa keessanii dhaqee agarsiisa jechuudha. Meebii isaan moobaayilan qabanii meebii isaan na laaluu hin danda'an jettanii yoo yaadan ta'e bananii jechuudha. Bananii namni fayyadamuu hin agarsiisa jechuudha. Okay? So nama akkasiitu jira jechuudha. Nama akkasitti haati dhukkubsattee TikTok kanarratti nama naan beeku jechuudha. TikTok kanarratti haati nama sanii dhukkubsattee mana yaalaa seente jechuudha. Sababa maalirratti ni beektanii? Intalti achi garagali minaamin jaanii natti fakkaata. Ciyyoon afaan Amaariffaa kanaa sooti achi garagali minaamin jaanii isinis hayyee jettee akkas garagaltee akkas akkuma istaayilii ijoolleen dhiiraa nama gootu miidiyaa TikTok kanarratti argitanii jirtan. San viidiyoo waraabanii ijoolleen ganda isii haadhaaf abbaa isii keessan jechuudha. Haadhaaf abbaan isii wallaahi laazim haadhaaf abbaan isii nama TikTokii fayyadamu sun nama masgidaa hin baane jechuudha. Waa'ee TikTokiitu hin beekan. Miciyyoon isaanii akka hojii hojjettu hojii dalagattee jijjiiramuuf biyyaa baatee beekan waan ta'eef
waan isin godhu jirtu quban qaban dawwaltee maallaqa yoo ta'e maallaqa ergiteef dhumattee akkasi haati dhukkubsattee mana yaalaa seente jechuudha. Facebook irratti maxxanfamee jira barreeffama dheeraati yoo dubbistanii jiraattan. Nu naman beeku jechuun ciyyoonu ani TikTok kana irratti jechuudha. Sini galee haati akkasi ilaaltee dhukkubsattee rifattee jechuudha. Maaliif ni beekna warra keenya biyyatti warra akkamii keessa namni hundinuu warra nagaa keessaa yoo dhugaa wal kijibne malee warri biyyaa uummata nagaati warra miidiyaa kanaati malee ummanni biyyaa uummata nagaati uummata Arsiis ta'e Shawaas ta'e Wallaggas ta'e Jimmas ta'e wal keessa waliin gammachuu jaalalaan wajji jiraatanidha malee akka miidiyaa kanarratti wal fixaa jiruun isaan waan takkaa quban qaban. Kun hundinuu waan miidiyaan waan TikTokiin nu godheedha. Waan uummata keenya TikTokiin godhaa jiruu fi waan miidiyaan nurratti taphataa jiru malee uummanni kutaan godha tokko wallahi darasummaa Arsii kan Wallaggaarraa kan biyya Arsiirraa Harargee dhaqee obboleeyyan isaa Harargeetii waliin darasummaa dhaqanii baratantu jira. Harargeerraa Baalee dhaqee quraana qaraasu takiin qara'utu jira. Uummanni kun hundi wal keessa deemaa waliin jiraataa jira gammachuu kabajaan jechuudha. Waan nama miidiyaa irratti haasawamu kana lafatti ummati yagis takka giseen qabadhu waan takka quban qaban nu jira waan nama miidiyaa irratti amma namni Arsii tuqame Harargeen tuqamte Jimmaan tuqamte jaani hooyi jaan uummanni Jimmaatis uummanni Harargeetis uummanni Arsiitis Wallaggaatis Shawaatis biyya keessa waliin jiraataa jiran. Gammachuun takkaa walalanii hin beekan jechuudha. Asirra nama walaluuf miidiyaa irratti namni manguddoo taa'ee araarsa jechuudha. Garuu namni kun hundi dalagatuu biyyaa beeka. Kan yaa'ii godhus, kan nama nayidhus, kan nama tumus, kan nama arrabsus jechuudha. Kanaan gisee kana laallu dogongorarra jirra. Waan boru isinitti qaanfachiisu hojjetina. Wallahi boru itti qaanfattan. Boru arra na harkaan boru na dho'isaa dhaajaan. Dhugaan isinitti. TikTok kanarratti taphachuun rakkoon hin jiru taphachuu daansii dandassuu manaan kuni miti. Wanto afaan keessaa bahu bareedaa miti. Nama arrabsuun haadha namaa haadha ta'a akkasii ta'a akkas godhanii akkas godhan bexaam yidabbraal. Waa'ee agarree irratti ragaa bahu waa'ee agarree namarra kaa'u waa'ee agarree namarra murteessu waan ijaan agartee irratti ragaa bahii ja'a amantiin teenya jechuudha. Nama zulmuudha kun waa'ee agarree irratti ragaa bahu zulmiidha wallahi bexaam itti zulmii anama waa'ee agarree irratti wallahi waan fedhe ta'us akkas taate noo akkasitti akkamitti akkas ta'an jiru borutti gaafata maree dirree qiyaamaan hin dhaabbadhaa baraan boru waan agarree irratti ragaa waan hin beeku waan hin kakadheef waan hin zullume waan arrabseef bar rabbii dura hin dhaabbadhaa bar boru bar rabbii dura dhaabbanna bar TikToktu nu bira dhufee TikTok ragaa nurra TikTok waan dubbatu seetaniif gisee qiyaamaa warri arra dubbadhu si godhu kun hundinuu barnee hafaa bar wanti kun hundi kijiba addunyaan kun hundi kijiba osoo beenuu jiraanna malee. So namni hanqa beeku wal gorsa an beekee miti garuu waan afaan keessaa bahuu fi kijiba namarra keessan osoo dhiistan obboleeyyan keessan dubartii xiqqeessuu osoo dhiistan keessaafuu dubartii taanatanii dubartii irratti duuluu osoo dhiistan dhiirri keenyallee waan agarree irratti ragaa bahu kumatti lafaa kaatanii dubartii tana arrabsuu osoo dhiistan bareedaa natti fakkaata. Dubartii jechuun haadha teessan obboleeyyii teessan jaartii teessan waa sadiitti isinii oolti waan ta'eef jechuudha. Miira keesseentanii laayikii jettanii waan balleessina. Arra duniyaa boru akiraa jedhan. Laayikiif jettanii waan balleessina kuni akkuma argitanii TikTokii miilli takkaaf tuqaa lama gubate jechuudha ilma namaatiin bade. Sirgalee waan takka namaan fayyadu jechuudha jireenya kee irratti fooloorsiin waan takka waan si'ii ta'u waan sirraa qannasu hin qabu. Ilmi namaatu hin du'a. Qabeenya biraa hin du'a, jaartii biraa hin du'a, ilmoo biraa hin du'a, haadha biraa hin du'a, abbaa biraa hin du'a ilmi namaatu jechuudha. Okay? Duuti
ilmoo haadhaaf ilmoo wal jaalattu adda baasti. Laayikiidhaaf jettee zulmiin dalagin obboleessoo. Laayikiif jettee obboleeyyi tante hin xiqqeessin. Laayikiif jettee sheekoota hin xiqqeessin, ustaazota hin xiqqeessin, hin abaarin, hin arrabsin. Waan hin agarre irratti ragaa hin bahin. Maaliif beekama ati har'a ragaan irratti baate booda bishaan dhuydee yoo qofa achumaan xiqqishoo si fi'ee duute maalitti beektu osoo nama san dhiifaman gaafatiin. Fi'amtee du'uu dandeessu obboleessoo. Osoo as biratti haasa'u jiru qaxxa jee dhaabbachuu hin danda'a. Asumatti osuma argitanii jechuudha. Meeqaa jira osoo haasa'u hafufee achumaan. Maaliif gista akka takka nutiin kun ijoollee musliimaatii waa hunda barannee jiranii beena. Osuma beenu garuu zulmiin በጣም የምትፈቆቱ ሲነገሪ ወላሂ namni amma wallistanii taphachuun kun hin dhiistan faadha ta'uu danda'a. Nama zollomtan garuu namni zollomtan sun eessatti argitanii mee amma nama anastaa'u jiru kan anastaa'u jiru warri na arrabstan warri na xiqqeestan warri akkas goote akka hin taane waa ina garreerratti gisee yaada wanti watan mee anaa kanaaf eessa argitanii dhiifama na gaafattan dirree qiyaammatti wal dhaabbannaa jechuudha. Kuni waan amantiin jee malee waan maakiin jettee miti. Waan ama ani hin jenne waan an jechaa jiru miti kalaama kiyyaa miti kun kalaama rabbiiti waan ta'eef. Zulmii nama zallamu nama cubbuudhaan kakachuu waan hin agarreetti wallaahi bismillah rahmaan rahim wallaahi bismillah. Maal taataniitu ofitti deebi'uu qabna faamilii namni keenya jechuun warri amantii biraatu nu jaja jechuun nuti ijoollee musliimaa taanee kanatti walitti hidhatuun tun bireettuuti. Fagoomaa deemtan amma fagoomaa deemtan fagoo deemuun sirra hin jiraatu bara ammas biratti namni tokko gabbee jaartiin xiyyaa anaaf kabajamtuudha yoo jee mitii jettee iyyuu hin dandeessu bara kuni. Waan ina gararratti ragaa ba'uun rabbii duratti fuula rabbii duratti si gaafachiisa waan ta'eef jechuudha. Isinumaafi laal. Toltu gaarii yoo daleedu sumaafi badduu yoo daleedu sumaafi. Nama irratti dalagamu dilii irraa dhiqama. Kanaan hin jenne jechuudha amantii keenya jira. Nama irratti raggaftan waan keerii ati dalagattu isaaf dabraa ja'an. Amantiin keenya akkas jirti jechuudha. Salaatni ati salaattu nama saniif ta'a. Sadaqaan ati kanattu nama saniif ta'a. Namni salaatu qofaan quraana qara'uu qofaan hijaaba uffatuu qofaan miti bar. Akkasii miti bar. Sattaratti qofaan quraana qaraate salaatte ibaadaa goote soomante qofaan hamaa ta'a nama hammatuu fi zulmiitu baddu jechuudha. Zulmii በጣም itti badduudha. Dhiisi hadiisa kee kanaa obboleessoo sitti himnaa jira fudhugaa waan wal gorsuun bareedaadha obboleessoo itti gaafatamna yoo fooloo dila kana qabannee isiniif waan himin itti gaafatamna nuti illee bar waan gaarii ganaamee kana waan gaarii wal barsiisnaa kana booda itti gaafatamuu jalaa baantus nama lama yoo jiraate nama lameen itti himna jechuudha. Ishi akaawuntiin kee guddaan maal ta'e naa kirame. Tiktookiin kee cufamee jira maal goona duba. Maal goona duba homaa gochuu hin dandeenyu. لا تحزن إنهم معنا لا تحزن وانت